Odeeffannoon Komishinariin Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa Profeesar Masfiinaariyaa biyya baqate jettu soba ta'uun ibsame. Haa ta'uutii malee Profeesar Masfiinaariyaa biyya keessa akka hin jirre tumame bal'inaan dhiyeessina. Dhaabni wayyaanee TPLF ibsa baafteen yeroo hamuu caalaa amma qabsoo marsaa murteessaa ta'etti seennee jirra jechuudhaan uummata Tigraay fi yaamicha dhaleessuun dagame. Gama biraatiin dirooniin humna qilleensaa Itoophiyaa makiinaalee meeshaa waraanaa fe'uun Eertiraarraa gara Tigraay seenan irratti haleellaa raawwachuun dagame. Haleellaan diroonii har'aa ganama raawwatte tunis Tigraay bakka Indaartaa jedhamtutti ta'uun himame bal'inaan dhiyeessina. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa aarsaaf injifannoo gurguddaa biyyaaf uummataaf kafaluun beekamu ammas weerara diinotaa fi birmadummaa Itoophiyaa eeguuf yeroo hundumaa qophaa'ummaa isaa olaanaa ta'uu ibseeti jira. Yeroo ammaan tana haala jijjiirama siyaasaa fi waraanaa naannoo gaafa Afrikaatti mul'atuun raayyaan ittisa biyyaa ajajni kutaa hundaatu qophii taasisaa jiraachuu ibsu irratti argaman bal'inaan dhiyeessina. Raashiyaan Yukireeniif diroonii kennite jechuudhaan UK akeekachiisuun dagale. Raashiyaan waraanni Yukireen akka ammaatu taasisaa jirti jechuudhaan UK akeekachiisuun dagale. Daawwattootaa fi hordoftoota Sandaabii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu. Guyyaan irraa hagayya 18 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaati. Amma bal'ina oduu isinitti himna.